shabaka tola yookaan firii daataa firii internet unlimited kan jirjuun yeroo hundumaa chaanaalli Gadaa Orootoo appilikeeshinoota haarawaa amma gabbuwaa yookaan abdeet ta'an isiniif dhiyeessaa turuun ni yaadatama. Hordoftoonni kabajamoo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu isiniin jechaadha. Akkasuma irraas appilikeeshin haaraa tokko isiniif qabadhee fadheera. Appilikeeshiniin kun shari'aa moobaayilii waan hin ta'in hunda isiitti ni fayyada. Sawaa zeen kan hundatti labaraa kan hundatti ni fayyada waan ta'eef irraa fayyadamuu hin dadhabina. Appilikeeshinii kana liinkii isaa diskiriipshinii jalaan isiniif kaaya. Kuni nammoo dhuftanii telegiraama chaanaala Gadaa Oroo isa kana asirratti dhoytanii as jala argachuu ni dandeessan. Liinkii isaa inni koodiin isaanii badamte waan ta'eef koodii isaa tolaaniin as jala isiniif kaaya. Koodii isaa asirraa fuutanii paaspoortii achitti itti naqachuu ni dandeessanii. Mee appilikeeshinii kun ni dalagamoo hin dalagu YouTube seennee haalaallu YouTube akkasuma ni gartan dalagaa jira. Okay. Akka inni dalagaa jiru ni argitan jee yaada hordoftootiyyaa asumaanuu yeroo mana Gadaa Oroo dhuftan YouTube isaa subscribe gootanii mallattoo ooltan irra haayuudhaan na gargaaruu hin dadhabinaa isin jaa. Warreen gara TikTok dhuftanis akkasuma san kunoo dalagaa akka hojjetaa jiru ni argitanii hojjeta jechuudha. Asumaanuu warreen filoo baay'ee kan qabu waan na duraa gubatee jiruuf jecha kun haaraa kanaas filoo naaf godha. Mee karaa appilikeeshinaatti deebinee waliin haa ilaallu. Appilikeeshinii akkasuma appilikeeshinii isa kana ni argitan jee yaada. Isa kana mee seenne sitiingi isaa halaallu amma hojjetaa jira. Isaa hojjetaa jiru kana irra dhaamsinee laallaa jennu. Teessoo appilikeeshinichaa kana waliin haa ilaallu. Appilikeeshinichaa kana isa kana bakka kanuma duraan irra jiru kana serverii gara gubbaa kanarratti asumarra dhiifattanii as irraan xuyxanii auto select serverii hajuu kana asumarratti dhiiftan kabiraan dhaytanii ammoo kana zeen kana gabbuutanii zeen firiin hedduu jira zeen firii tuu kanarratti dhiiftanii zeen firii kanarra keessan ni argitan jee yaada. Asirra hogguu keessan ni hojjeta asii booda lakkoofsa kana hogguutti gootan digitii kana telegiraama kiyya jalaa fuutanii hogguutti gootan isa lachuu asirratti connect qofa godhuudha. Amma hogguu irraa dhaamsine ni hojjetamoo hin hojjetu disconnect goone booda YouTube irra deemnee YouTube haalaallu YouTube duraan hojjetu ni hojjetamoo hin hojjetu haalaallu. Akkuma kana hulii ni mara malee hin hojjetu ni argitan jee yaada. Lamada bakkuma kanarra dhiifnee immoo deebinee itti bannee haalaallu connect hogguu inni ta'e ni hojjetamoo hin hojjetu. Amma dafee connect ta'a. Inni kun appilikeeshinii kun humna qaba akka haanitti maraan oolu waan ta'eef mee deemnee haalaallu ma YouTube. Okay akkuma kana kunoo akka dalagaa jiru ni argitan hordoftoonni kabajamoo. Amma appilikeeshina kana argachuudhaaf eessa dhaytu kan jedhamuuf bifuma salphaadhaan telegiraama seentanii telegiraama Gadaa Oroo isa kana ni argitan. Isa kana jala appilikeeshiniin isa kana hogguu gabbuufattan koodiin isaa paaspoortiin kan jala kan ni argitanii bakka immoo username jiru kanarratti isa kana itti guuttattan isa kana hogguu itti guuttattan appilikeeshiniin kun akka pinkiiti jabaadha waan ta'eef isin gargaara. Hordoftoonni kabajamoo barnoota irraa as dhaabnee barnoota biraa viidiyoo biraa yookaan appilikeeshina biraatiin hamma walitti deebinutti nagayaan naaf tura. Hey there. Subscribe to my channel. Also press this bell icon.